Atiin tonkolonni taasisaniin taakkalaan takka tarkaanfii tokko of duubatti hin tarkaanfatu. Sababni isaas jaarsi kun gaafuma inni akkatti shubbisuun beeka akka inni barattoota kutaa 12 itti kutatee jiru. Beekii tokko na jaallate. Haayi naan jennaan haayiidheeni eessa biyyi naan jedhee naqamteen jedheeni mucaan maraateera silkii qaba. Ashama akkam jirtu kabajamoo fi daawwattoota Jirraa Entertainment kun chaanaalii keessan Jirraa Entertainment dhaan immoo Abeel Fiqiruuti irramoo viidiyoolee fanii ta'an waliin reaaktii goone jechuudha. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kootti dhuftan welcome baga nagaan dhuftan chaanaalii koo subscribe gochuutiin maatii chaanaalii koo ta'uu hin dagatina. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii irratti barreessaa. Viidiyoo kana hundi keessaniyyuu laayikii godhaa. Oduu sun itti dheeressuu kallattumaan gara reaction. Taakkalaan tokkichi tarkaanfii tokko fuulduratti taasisaatiin tonkolonni taasisaniin taakkalaan takka tarkaanfii tokko of duubatti hin tarkaanfatu. Sababni isaas taakkalaan taankii teeknishaana tokkummaa Oromoo ittiin jabeessu nama beeku waan ta'eef. Taankii teeknishaana Oromoo ittiin jabeessu waan ta'eef tarkaanfii tokko duubatti hin deemu. Dhageessanii siniif ta'a. Tatamtuun tateef tatatatuun tateen ani tatameen kuftattuun tatatatuun amalesheeti tatamniif tataan isheen tatee tateen an kuffisu tatamaa tattuun naaf tateen an tatamee kuffisuun taane tataa fi tatama tattuun naaf tatee keessa rabbina baasa tataaf tatamni tattuun tatte tattuutuma tatte tatee kuffisaa. Dhugaa baay'ee dandeessa wanta haasawna karaa kun naan ta'u gama kootini dubbisuu yoo sodaa jettanii fidanii dubbisuun hin ulfaata. Baay'ee jaaladheera baay'ee dandeessa. ኢትዮጵያ ማለት አማራ ናት። አማራ ማለት አረንጓዴ ደስ እያለኝ ነው ደስ እያ Geeffachaa jirtu warri barattoonni kutaa 12 warri barana fudhatan. በጣም ደስ እያለኝ ነው አሁን ደስ እያለኝ ነው jaarsi kun gaafuma inni akkatti shubbisuun beeka akka inni barattoota kutaa 12 itti kutatee jiru. Baay'ee ismarraan barattoonni kutaa 12ffaa qabxiin baranaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi asumaan gadda koosini ifan ibsaa yaa'u karaa tokkoon qofa deemu miti karaa baay'eetiin yoo deemtan akka milkooftan abdii guddaan sirraa qaba. Mee asumaan immoo waan tokko viidiyoo tokko isin fideen jira. Inni kunis amma barataan akkanaa kun isin jira jechuu barbaadeni akkanatti baratee raawwateetu amma Profeesar Jaarsicha sana baara Biraanuu Naggaa kana baaru sun nama maalaan dhumee viidiyoo kana. Akkanatti baratee kan jaarsicha abaaru sun dhabamu dhugaa dubbachuuf gama barnootaa kanaan anis gara barana kanan kutaa 12 fudhadhu wanta emaa jijjiiramuu qaba yookaan wanta akka jijjiiramu nana mana mee gara viidiyoo ta'uu ishee. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ishee malee jirti reetii yaadu jechuudha. Baay'een jaalladha gideena bira turtis immoo harka irratti ishee baadha akka haadhi daa'ima baattu nutti ishee baadha jechuudha. Waan baay'ee soo isheen gootu akka balleessaa kootti ishee dhiifama gaafadha waan isheen baattu. Lakkisaa warra shamarranii kun dhiira boojisina lakkisaa sirriitti fincillaa rakkoodha lakkii. Akkasitti osoo kunuunsuu dhiistee deemtee akkatti boojisti. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Obboleessa koosee ajabeessu. Waan biraa maal si jira? FB kana guyyaa tokko fayyadamee nan fayyadama darbee mataan koo akka amma dhaadhee jiru kana yeroo hojjetamu baay'ee. Dhaggeeffadhaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Guddaadha mataan kootu kallattii barbaadde nan kakka footoo ka'een gadhiisee baay'ee bareeda suuraan koo sagalee koos baay'ee bareeda silkii irrattis mucaan wallagga lixa. Baay'ee bareeda jirti kiiloolee kana. Beekii tokko na jaallate. Haayi naan jennaan haayiidheeni eessa biyyi naan jedhee naqamteen jedheeni mucaan maraateera silkii qabdaan qabamaan itti fayyadamaan jedhameetiin jedheeni tu walii dawwallu mucaan kun
Yuunivarsiitii waggaa lammaffaasaa Asoosaa barata. Inni dhufee waamaa galu. Barataa yuunivarsiitii shororkeessu seera nama gaafachiisa. Buleettii teenya tana seeraan gaafachuu qaba. Naqamteerra Asoosaa bahee naqamtee darbee waamaa galu. Ano hojii arganne maali naqamtee nan jira waamaa galuun jira. Waa'ee maa silkii akkuma ammaa fataaree ija namaa keessa laalee haasa'u iyyuu naqamteetti hin bareen. Yeroo sana iyyuu muudii waan takku mulaan galee. Achitti qaroomtee jira achitti muudii galee. Namatti waa deddeebisuu iyyuu hin beeku yeroo gagamummaa godhu keessa iyyuu yeroo dhufu man naqamtee dhufee bulee siree qabatee makiinaa naqamtee qabate. Makiinaa naqamtee ni qabatu sun immoo mucaa fira keenyadha. Ijigaayyoo maalidhaa mucaan tokko maqaa keedhaa adeemata safaarii keessatti maalidha hin jedheen. Ijigaayyoo maal fakkaatti? Ijigaayyoo akkamidhaa? Hammam geessi? Akka jechaa dhufeedha. Haa dhufu dhiisin jedheen. Baankii waamaa galuu biratti bu'iin jedheen. Yeroo sana gaa akka ammaa kana naan galuu silkii konya godhin cufe. Mucaan na barbaada. Ta'ee waamaa galuu waan ta'eef namni na wallaalee hin jiru. Nan xinnaa guddaa karaarraa na dubbisa. Bilbilli qoriidee jennaan kiraayyaa itti galuutti fidate. Maaluuf godhanii sana gaarii nan leeka. Akkam nagaa kiidhaan jedheeni fayyaa galata waaqayyoo jedhee. Ijigaayyoo isheetti jedhamtu. Kanumadhaa morma kan gaa jedhee. Taa'iin jedhee nyaata nyaachisnee si rakkisuun barbaadu sirratti mudii qabachuun barbaadu aggise. Rakkisummaan barbaadu taanaan durumayyuu waan jirutti muka qabda turtee miti sirratti mudii qabata kana caala garamitti mudiirratti qabatta. Qabadhu naqamtitti kooti borganaman jedhee hin gale tintee biyyoo wanta akkasiitti hin jireen waaqayyoo kan sii qabe eessayyoo haa ta'u finyaan ishee qabee sii fida waaqayyoo yoo garaa qulqulluu. Suuraa tokkichumaan gara gorsituutti jijjiiramtee jechuudha. Kophaatti jedhee nan gorsee mucaan hin gale mucaan inni fidee dhufee sun na beeka waan ta'eef mucaa waamaa galu waan ta'eef ijigaayyoo haayi naa jedhee dubbise natti gadi jedhee dubbise inni sun immoo jala naanneetu akka fayyaadhaa magaalaa kolfan ga'een. Sodaa nama maal takka nasa godhaa. Enna tola qeeroo sana maali jirufte jedhee maali jiraa dhufte itoo akkasii mucaa yeroo sana miinti sakalee guba ture. Kufee du'uu danda'a. Kufee du'a anuma sammuu isaan eegee nan dhiisee Asoosaatti galee. Mudannoowwan akkanaa jiraatanii garuu ni dhugaan jiru maanyi gama kanaan immoo. Mucaa tokko mucaa naqamtee keenyaadha. Baay'ee farfannaa isaa jaalladha. Maqaa isaa na'u baay'ee farfannaa isaas jaalladha. Baay'een bifa isaas jaalladha. Rabbi humna koollate ta'e. Siitu jaallate? Natu jaallate. Baay'oloojiin maal jedhaa jaalala keenya kan shamarrootaatu cimaadha. Jaalalan jaalladhu kanamoo inni na jaallatee osoo hin taane ani akkasuma tan jaalladha yeroo isin jedhu utuu na jaallateefa utuu ani wajjin haasa'eefa utuu wajjin bunaa ishee jedheefa utuu akkuma kee kana taa'ee nafaan haasa'eefa baay'ee tokko jaalladha. Maal godhu garuu baay'ee jaalatta wanti yaadan hundi milkaa'u akkasii dha wanti Ganda osoo jirran entertainment viidiyoolee fanii isin gochuu danda'u jedhee isiniif funaanee dhufe isaan kana akka gabaabbatee nan beekaa gara fuulduratti dheeressuuf yaalii goonaa waan daawwataniif hedduu galatoomaa.